callisaati hojii nama keenya laala. Qarshii intalli ji'a ja'an ergitu mana puuliitti fixeetu mana puuliif mana buskuutiitti fixeetu akkatti nabaaboo manatti toshee ofiisaatii baatee deema laala. Kabajni intala kanaaf malu kana. Kabajni mucayyoo kanaaf malu kanaan isin jedhe. Mana puulitti qarxam gootee fixeetu manatti toshitee geessita maaluma qaba waan ishiidhaaf malu waan kabaja ishiitiif malu yoo harkatti qabattee deemte. Maalatiin jedhe maalatiin jedhe doomaadhaa iyyatii gajaraa iyyatii. Ilaalaa bisa itti marma isa sobaatiin mormaa ol itti marma isa sobaatiin mormaa ol. Dhiira gowwaas akkasii isinirraa qabu. Ani kan isin gorsu sakka. Dhiira gowwaa akkasii isinirraa qabu. Mucayyoo biyya Arabaatii dhuftee mucayyoo waan meeqa argitee ababaa mukarraas dallaa irratti biqilu cabsee geessaa fi eerpoortiitti dallaarraa cabsee dallaa eenyurraa cabse laata? Mucaa hababaa miti. Hababaa ishee habaaboo birrii muraasaa miti. Biyya Arabaas birriidhaan habaaboo hojjetan. Argitanitti miti? Birriidhaan habaaboo hojjetu. Birriidhaan habaaboo hojjetanii habaaboo sana keessatti faa warqii godhanii maal godhanii biyya walii kennan keessa mucaan iddoo kennaan bareedaa walii kennamu keessaa yeroo dhufte baala cabsee baalaan simatu eerpoortii keessatti kanaa gadi dhiira gowwaan jiraatanii yaadduse. Inni kaan humaa miti kanaa gadi dhiira gowwaa. Birrii ishiin itti ergaa baateen birruma wayii dhabee amma kan ittiin bitu. Kanuma ittiin bitu dhabe kan fedhe rakasadha bara maaliif firee tokko hin binneef ishee bitamtu sana firee tokko firee lama maa hin binne iddoo gurguramu deemee maa hin binne. Kana malee rakkoo dhugaa nama tokko garuu baay'ee nama gaddisiisa. Shamarran keenya garuu dhiira akkasitti heerumtu taanaan isin milkaa'u dhiira gowwaa. Dhiira gowwaan siin hubatullee bakka afaan Oromootiin maali gahan taradda'uusa jedhan sana Amaariffaan marradaadaat siin hubatu yoo itti himte hin galuu fi hin hubatu. Dhiira gowwaa jechuun baay'ee siqaa'ee nyaatta jechuudha. Dhiirri barsaa keessatti xinnoo ishee kan si hubatu yoo ta'e si hubata yoo ta'e jaalaluma irrattu jireenyuma irrattu si hubata yoo ta'e malee waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Bara kana shamarran keenya araadaa ta'uu qabdu dhugaa waaqa. Heeruma kanaa bakka kennuu hin qabdaniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf bakka yeroo isinirraa hafe heerumuu qabdu. Dhugaa isinii jedhama. Dhugaan hundumtuu yeroo isinirraa hafe yeroo guuttattan malee heerumuma yaaduun hin barbaachisu. Waanuma tokko bakka maaliif beektu booda gee rakkoodha. Deemee istaak. Deemee obstaakilii bakka hin dhaabata. Gufuu fuulduraadha argata. Kanaafiyyuu namni immoo dursee mataa isaa irratti hojjetee of ijaaree hin badu. Kufees hin kufu hin badus deebi'ee biyya Arabaas hin deemu. Maaliif isin amma of ijaaruu malee waa'ee dhiiratu hin jiru. Dhiira dhabame manxarqashiyyee amma dhiira bitataara namni bakka. Dubartoonni umurii isaaniitti baay'ee intini jedhanii maallaqa oomishanii qabeenya godhatanii abbaa fedhan dhiira xixiqqootti heerumtu. Dhiira xixiqqootti kan isaanii gaditti heerumu. Maaliif yeroo baay'ee bakka warra akka idimee isaanii yookaas umurii isaaniirra jiranii fuudhaniiru, ashaniiru, mana godhataniiru. Kamiin isaanii warri kaan immoo maal jedhu umuriin isheerra darbeera. Warri kaan immoo bakka amma isaan xixiqqoo ishee of hin geenye ishee qabeenya hin godhanne ishee ol guddattu ishee ganaa bakka ishee kanatti dhidhiyaatu. Amma wanti deemu kanadha jechuudha. Miidiyaa kana wanti balleessaa jiru waan akkasiitu as bahaara waan ta'eef garuu waan akkasiin godhina dhugaa waaqa ofirratti hojjedha. Mataa keessan irratti hojjedha. Jireenya maaliif waan nama hin hawwaatane gaafa fakkeenyaaf konkolaataa iddoo sanaa siin geenye hin kortoo kaasii yaabbattu. Konkolaataa karaatti si gatu wayii yaabbatta iddoo isaa laallattee achiin naqannaan siin jedhu iddoon konkolaataa sun faana qajeelta. Iddoo sanatti si buusa jechuudha. Iddootti barbaaddutti si buusa malee karaadhaan ga'ee dhoowwee anasumatti hin hafadhee yoo si buusee baay'ee rakkata jechuudha. Na gaa'ela akka kana ta'uu qabu. Iddoodhaan gahuu qaba. Bakka waliin jireenya itti fufiinsaa ta'uu qaba malee
waan miira keessa galamee gowwomsamuudhaan fakkeessamuudhaan waan keessa seenamu miti. Keessa seenamee hin milkaa'u waan ta'eef jechuudha. Innaa yeroo baay'ee shamarran keenya xinnoo ishii maaltu nutti irra taseetanii baay'ee yaaduu kan hin dandeenyu. Ammuma wakabaan dhugaa nutti fakkaata. Ammuma ashkutii wayiin sardamna mooti bakka afurri sardama inni biyya arabaa nutti galeera waan ta'eef yallaan sun immoo nu keessa jira waan ta'eef asinnaa dhufnus nus waan hundumaa yallaa sardaansaa maaliinsaa bakka ammumatu ammaa warri asii immoo akkas miti. Warri asii akkas miti jechuudha. Cidha bara kanaa jechuudha. Baay'ee ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Cidha hortee hin beeku fataatti hin jettu zanaa jettu jechuudha. Innaa maal dhaseetan inni tokko maal gurbaa bataskaanatu mana keeti mooyyuu jedheen waan ta'e yaadadhe biyya keenyatti jechuudha naannoo keenyatti namicha wayii baay'ee umuriinsaa guddaadha jaarsadha jechi intaloon wayii si fuudhuu fi si fuudhadheen maalani mana kootu bataskaanaayyuu jetteen akkas jechuun dhufee awwaalamuu dhufaa du'ee awwaalamuu dhufaa jechuudha. Kun immoo maali mana keetu bataskaana mooyyuu maalii gurbaa jedhe. Ilaalcha kana immoo ilaala doolaara yeroo fixxu geggeessi jedheni tokko doolaara yeroo fixxu geggeessi wayyoo nyaatamte gurbaa wayyoo intaloon maallaqa qabdi ka reefduu baay'ee dhufti kan jedhes jira jechuudha. Haadha moo intala haadha moo ilmoodhaa jedhani haadhaaf ilmoodhaa jedhani. Maal gurbaanoo surree uffachuu iyyuu hin barree jedhe tokko immoo gadheensi nyaatte kaa jedhe. Wayi birrii maal nama hin goone tokko immoo maayite bagatti cabsitee rakkina keerra hin caalu. Ofii rakkachuurra kun dubartii guddoo akkanaa fuudhuu sii wayyaa jechuudha. Sibiila ciniineeraa hin kolfuudha. Kun immoo duratti jechuudha ijoollee taanee waan nama fakkeenyaaf waan wayyoo argine ani hin kolfu ani waan ta'eef haa ciniinna jechuudha. Deemnee waan manurkaa jiru ciniinna namatti dhufa kun hin ta'u jejjennee mukaa waan ta'e ciniinnaa jechuudha. Tokko immoo maal anatu kanaaf jira ani hin kolfu. Isheen tokko immoo maal anutu heerumiin manatti dulloomeera ani hin kolfu. Ilma ishii fakkaata qarshii arabaa fiddee mucaa gowwoomsite. Silaa immoo ani waan na aarsu keessa biyya keessatti isaa dulloomtu umurii ishii fixxees ijoollee taayiru iddoo barbaadde teessee umurii ishii haa darbu garuu maal biyya araba wanta araba jedhamu hin dhabamu arabaaf doolaarii wanti jedhamu tokko immoo hin jiru hin dhabamu jechuudha. Birrii arabaa fiddee mucaa gowwoomsite. Maatti maaloo karaatti kuttee xobbee firan qabu mucaanii hin kuttee maa'inire baga kuttee. Rakkina isaarra caala rakkinuu qat godhee isa kutuu ka'eera maal ta'a dubartiin isa qat gootee kutte. Garuu ilaalcha isaanii argitanii gaafa doolaariin dhumte gaafa doolaariin dhumte gaafa birriin dhumte hamma birriin jirtutti yaada akkanaa baay'ee barreeffame. Amma birrii kan jedhe jechuudha. Innaa namni yaada mucaan akkas godhullee haa dhiisu garuu namni baay'een yaada akka kanaaf keessaa qaba jechuudha. Sijammar dhiirri otoo ittiin amaniin ittiin galu otoo hin jaallatiinis faana hin jiraatu ittiin amaniinis yoo wayiifuu faayidaadhaaf itti seenee bor akka walii kan beekamaadha akka dhiisee deemuun beekamaadha kun waan haarawaa miti jechuudha. Yeroo wayii dabarfatee laash jedha. Tokko immoo kedhe dhiisaa jara keenya durbummaa qabdedhan rakkoon hin jiru umurii dhiisaa jedhe.